السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جاجر جرت وبقدر أتني سنين جرا فلوانك يكاك على في جاري بكم جرتني تنجينك يا لقى هند جاي جار هند كتامره سناجا وسنين جتا كسمار أبي تكوسين برسيسود في وروتا كيسفو warronni Qur'aana qara'uu barbaadani akkaataa online irraa gara irratti qara'uun isin mijjatu didee yookiin immoo shabakaa dhabuun yookiin immoo yeroo dhabuun jechuudha. Kun immoo waan ajaa'ibaati, waan bakka teettetti si barsiisu jechuudha. Sunuu maali aappii kana jechuu akkuma argitan asirratti isa kana jechuudha. Mana kee teettee shabakaallee dhabdu jechuu shabakaa sin gaafatu waan ajaa'ibaati. Kanaaf akka irraa gammaddan isin marti keessan abdii qaba. Na waliin tura waliin bilaastorii seennee ilaalla. Bilaastorii seenna akkuma argitan ani awwala gadi buufadhe jechuudha. Maqaa isaallee akkuma argitan kunoo asirratti sarti ta'ee jira. Isa kana jechuu ka awwalaa kana isarra dhooftanii ani qara gabbuufadhe waan taateef oppiin jedhaan jechuu. Akkuma argitan waan yookiin waan haarawaa waan isin dhibu waan bantan isin gaafatu jechuu. Gadi buusuu qofa isin irraa barbaada. Keessaafuu warroota reef alif jettanii quraana jammartan waan hedduu takka nama gammachiisu yeroo gabaabaa keessatti waan immootu irraa baratuu dandeettan jedhee yaadu tokkodha. Maaliif sunu arabii akkasuma immootu arabii oromiffaallee isin mul'isa jechuudha. Kunoo meena waliin tura. Akkuma argitan kun amma alif argu jirtan kunoo alif baa argaa jirtanii oromiffaalleen jechuu. Warroonni ani arabii hin beeku naa hin galu jettan jechuu waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisudha. Akkuma argu jirtan jechuudha. Arabiin kun arabiidha, kun immoo oromiffaan jala isin kaayaa deema jechuudha. Kun waan akkanaati hedduu takka na gammachiisee isinillee akka irraa gammaddan abdii qaba. Akkasuma immoo kana bichaa miti jechuudha, waan hedduuf keessaa qaba. Kunis Qur'aana, kun immoo maqaa rabbii 99 jechuu asmaa'ul husna akkuma argitan jechuudha. Kuno anamma akkuma argitan ka الرحمن maqaa rabbii guutuu jechuu 99 kuno الضر waalachinu jechuu arabii oromif almaani المانع sagaltammaffaa jechuu. Kuno الضر akkasuma النافع waan hedduu takka na gammachiise irraa isinillee akka irraa gammaddan akka itti mootu isin irraa gammaddan abdii qaba. Kuno reekoordiidha. Kun immoo akkasuma mootu kunis qaamadha. Kuni azaana waa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Lama walirra reekoordii hin godhu. Kanaaf immootu seenati irraa immootu fayyadamaa isiniin jedha akka immootu isin irraa gammaddan abdii qaba. Ammoo akkasuma kunis attahiyyaata jechuudha. Waan hedduu takka nama gammachiisudha, waan yookiin hawwinee dhabne tokko. Kanaaf akka seentanii daawwattan jaalalaan isin gaafadhaa. Seenatis akkasuma yuutuubii kiyyallee sabskiraayib naaf godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Haga aappii biraatti walitti deebinutti nagaa hannaa tura isiniin jedha.